Iwa isa akkasitti har'a kunoo awwaalchisii biyya Jarmanitti magaalaa Regensburg irratti geggeeffamee obboleettii keenya kabajaadhaan awwaallannee jirra. Obboleettii keenya awwaallannee Rabbiin gaa warroota sii awwaalanis Rabbiin zajaa keessan isin haa kafalu. Rabbiin gaa sabrii fi imaanaa fi jajjabina isin haa kennu isin jenna. Akkasii kun obboleettii keenya awwaallee jirra. Awwaalchisa argitanii jirtanii qabri islaamatti awwaalamtee olloota sii kan musliimaallee isin garsiisee jira. Sabbara Rabbi sabrii fi imaana. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu? Hordoftoonni chaanalaa Itoophiyaa akkam jirtu? Nagaa keessanii nagaan Waaqayyoo iddoodhuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Biyya keessas biyya alaas warra jirtan akkam jirtu? Nagaadha. Nagaa guutuu akka qabdan abdiin qaba. Waaqayyo dabalee nagaasaa isiniif haa baay'isu. Anis obboleettiin keessan nagaa kooti Waaqayyoodhaaf haa galatu. Ani isiniin jedha. Egaa har'a wanti na fide ana waan gaaffii natti ta'etu jira jechuudha. Awwaalcha ilwaa ilaalchisee akkasumas jechaa fi yaada abbaan ishee dubbatee ilaalchisee wanna gaaffii natti ta'ee jira jechuudha. Kanaaf innis maalidha jechuu dandeessu? Innis maalidha abbaan ilwaa maal jedhe? Reeffa intala kootii biyyatti naaf galchaa jira ishiitti dhabee tanan jira. Du'aa ishee moo reeffa ishii yaa Oromoo yaa lammii koo yaa saba koo. Adaraa keessanii biyyatti naa deebisaa biyya kootan awwaalladha. As jedhee aga sagalee isaanii duduutti aga nama maraatu fakkaatanitti baay'ee turanii jechuudha. Sagalee isaanii kun maaf awwaallame? Maaf namni dhaga'uu dadhabe? Namoonni baay'ee share godhanii post godhanii namoota baay'ee bira ni dhaga'anii jiru. Garuu maaliif reeffa ishii kana biyya hormaa keessatti awwaalanii? Maaf biyyatti galchuuf dadhabanii? Dandeettiitti reeffa kana biyyatti galchan dhabani moo? Yookiin immoo kan namni waa'ee ishii dhimmee ta'u akka biyya galtuuf abbaa kana malee hin dubban hin jira moo? Maalidhaaf reeffa ishii kana biyyatti galchanii akka hin biyya ishii irratti awwaalamtu maaf hin godhin? Maaf sagalee abbaa ishii kana dhugaa abbaa ishii kana maaf dhoksanii? Osoo inni akka maraatu ta'ee akkaatti ilmoo isaatiif iyyaa jiru biyya hormaa keessatti maaf awwaalanii? Isa jedhu gaaffii natti ta'e jechuudha. Gatturuu kootiif dhiifama garuu viidiyoo hojjechuun naaf hin mijanne. Guyyaadhuma sana hojjedhaa tureyyuudha dhiifama naa godhaa garuu dhugaa hedduu tokko gaaffii natti ta'e jechuudha. Abbaan ishee kun miskiina odoo ilmoo isaatiif biyya koo irratti naa deebisaa adaraa yaa Oromoo koo jedhee osoo akkasitti miidiyaa irratti ba'anii dubbatanii osoo akkasitti iyyanii osoo dhala isaaniiti jecha akka maraatu ta'anii ilmoo isaaniiti reeffi ishee garuu biyyatti hin deebinee fi biyya hormaatti awwaalamtee haftee jechuudha akkuma baatetti. Kanaaf sagalee abbaa ishee kana maaf awwaalame? Maaf namni dhageetti dhabe? Uummanni Oromoo achi keessa jiru maaf wanni isheen ittiin galtu reeffa sana ittiin galcha wal gargaaranii biyyatti galchuuf dadhabanii iddoodhuma sanatti maaf awwaalamte? Isa jedhuudhaan gaaffii natti ta'e jechuudha. Innaa haa ta'u malee jechuudha asirratti. Egaa biyyatti hin galchineef iyyuu maaliidhaaf yoo biyyatti galte amma firoonni ishii abbaan ishii akkasuma obboleeyyan ishii namoonni ijaan osoo arganii gara kutatu jechuudha. Maaliif namoonni baay'ee nama biyyoota ormaa keessatti fakkeenya biyyoota arabaa keessatti gaafa du'anii qarshii isaaniillee yoo walitti guuranii reeffa biyyatti galchuuf jechuudha maatiidhaaf. Maaliidhaaf ishee biyyatti galchuu dadhaban? Isa jedhu kan gaaffii natti ta'e jechuudha. Yoon balleessa yoo dogoggora ta'e dhiifama naa godhaa garuu hanaan gaaffii natti ta'e dubbachuudhaaf yeroodhuma sanatti garuu naaf hin mijanne viidiyoo hojjechuudhaaf jechuudha. Haa ta'u malee jechuudha biyyatti galchuurlee ergaa dhiisanii achitti awwaalanii fi dhugaa dubbachuudhaaf namoonni yaa'anii kabajaan haalli isaan ittiin geggeessaa yookiin immoo awwaalcha ishii ittiin geggeessanii hedduu tokko nama boonsa baay'ee namatti tola. Haalli isaan ittiin geggeessaa godhanii fi dhugaa dubbachuudhaaf biyya ormaa keessatti akkasitti kabajamtee jaalalaan namoonni ba'anii akkasitti kabajanii awwaaluun isaanii hedduu tokko nama boonsaa baay'ee na gammachiisa jechuudha. Haala sanaan geggeessaa gochuu isaaniif jechuudha. Asirratti
Uummanni achi keessa jiranii uummanni Oromoo haa ta'u akkasuma Itoophiyaa kan ta'an kan ishii beekan hundi isaanii warreen irratti argamanii geggeessaa walda ishii kana haala kanaan bareessanii fi hedduu galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Asumaanii maaliif biyya hormaa keessatti nuti si jira jettanii du'a ishiillee kabajanii fi haala kanaan awwaaluun keessan hedduu tokko nama boonsaa baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuudha biyya hormaa keessatti akkaatti kabajamtee awwaalamuu jechuun baay'ee namatti tola jechuudha. Innaa kanadha ulfaadhaa kabajamaa galatoomaa isiniin jechuu jaalannaa jechuudha warreen akkasittiin geggeessaa gootaniif jechuudha. Waaqayyo isheetti haraaramuu gannata keessa jiraachisu jennaan kana waqqaftillee hin jedhini. Inna maaliif namni keenya gaafa nama du'e maqaa dha'u na waqqaftillee hin jedhini jechuudha. Waqqa isaaniitti baay'atee jira. Dhugaa dubbachuudhaa fi har'aan booda osoo waa'ee ishii kana badaa poosti gochuu baatanii osoo dhiisanii maaliif gaariidha jechuudha. Ishiin duuteerti bakka dhugaa jirti nuyiidha kan bakka dharaa jiru jechuudha. Ishiin bakka dhugaa jirti jechuudha. Inna wanti jechuu barbaade asirratti isuma kanadha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gaaffii natti ta'anii dhugaa abbaa ishii sun baay'ee nama araran. Hedduu tokko garaa na nyaate dhugaa sagalee isaa dhaggeeffadhuu hinnaan argu baay'ee garaa nama nyaata. Osoo ilmoo isaatiif akkasitti iyyuu osoo akkasitti dubbachaa jiru akka maraatu ta'anii osoo reeffi ishee immoo biyyatti hin galin akkasitti biyya hormaa akka baatetti hafuun hedduu tokko garaa na nyaatanii waa'ee abbaa ishii jechuudha. Maaliif ilmoo isaatii osoo wal gargaaranii osoo namni kun dandeettii qabatee mataa isaatiin galfachuu danda'a. Biyya hormaa kadhaqanii dhaquu beeku malee akkaatti galan waan nama mudatu hin beekanii. Innaa kana jechuu barbaadetanii hedduu tokko garaa na nyaatanii jechuudha abbaan ishii sun. Waaqayyoo firoottaniif akkasuma maatii isheetti fi jajjabinaa fi obsa isaaniif haa kennu. Jennaan kaasumaanii isaan jajjabeessoo maaliif hundi keenya iddoodhuma kanaaf teenya garuu sadarkaa kana yookiin immoo umurii kanatti wanti kun ishiin nama ganaa waa tokko hojjetee yookiin immoo nama umurii ishee ganaa taateedha waan ta'eef jechuudha. Sadarkaa kanatti hedduu gara nama nyaata akkasitti haala suukkanneessaa kanaan du'uun ishii baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Duuni garuu waan waaqayyo murteessedha. Guyyaadhuma dhalataan guyyaa du'aallee lafa namaaf godha waan ta'eef guyyaa sana jechuudha guyyaa nama murtaa'e sana sababuma addaa tokkoon addunyaa tanarraa deemuu malee hin hafu jechuudha. Kanaan duuta jedheetu lafa godhee jechuudha shiidha. Inna sababa malee waaqayyo waan ittiin addunyaa kanarra karaa ittiin sababa nama kana fudhatu guyyaadhuma dura lafa godhaaf waan ta'eef homaa gochuu hin danda'amu waan deebisuu hin danda'amne waan namni tokko homaa gochuu hin dandeenyedha. Hundi keenya kanumaaf teenya waan ta'eef jechuudha. Egaa kanan jedhaa lubbuu isheetiif boqonnaa kennu biyyoon itti salphatu maatiin firoottan isheetiif jajjabina hawwinaa fi obsa isaaniif haa kennu. Isaanin jenna viidiyoon kiyya har'aa isuma kana fakkaata. Namoonni yaadni kiyya akka kiyya kana gaaffii isinitti ta'e keessa nu jiraate yaada keessa mee koomentii irratti naa barreessaa. Kana irratti wanti isin beektan wanti isin hubattanii sababni maaliitiif sagaleen abbaa ishii kun awwaalameetu biyya hormaa keessatti awwaalamte isa jedhuufi isin wanti irraa beektan hoo jiraate wanti hubattan hoo jiraate koomentii irratti naa barreessaa isin jechuu jaalladha. Maaliif anillee hubachuun barbaada jechuudha. Osoo abbaa sun akkaatti akkasitti yaajjiru akkasitti biyya hormaa keessatti akkasumatti awwaaluun isaanii namoonni achi keessa hedduu tokko gaaffii natti ta'e waan ta'eef jechuudha. Hubannoo isaa yookiin wanti irraa beektan jiraate koomentii irratti na beeksisaa isin jechuu barbaada. Namoonni immoo chaanaala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa laayik sheer gochuun immoo jajjabeessa. Yaanni dogoggoraa yoo jiraate yookiin immoo wanta dubbadhe kana keessatti kan si mufachiisu yookiin immoo wanta dubbatamu hin malle tokko yoo dubbadhe jiraadhe dhiifama naa godhaa bira na darbaa isin jechuu barbaada. Namni dogoggorra hin jiru waan ta'eef jecha kiyya kana keessatti wanti isin mufachiisu akkasumas immoo kana jechuu hin qabdu kan jedhamu soo jiraate yaada keessan bal'inaan sodaa tokko malee koomentii na barreessaa isin jechuu barbaada. Isinan jaaladha isinan kabajaa hedduu guddaan isiniif qaba.
laashii ergootanii yaada keessan koomitii jalatti naaf qooduudhaan kan jajjabeessan kan jabaadhu naan jetta kanaam leelatti turtan hedduu galatoomaa ulfaadhaa kabajamaan isin jechuu barbaada. Iddoo jirtanitti waaqayyoo balaa tasaa yookiin wantoota garaagaraa irraa sinaa eeguu naganaaf ta'a. Turtii gaarii. Iyyadde Oromoo nagargaara reefka hanqasan naagalchaan jeen ummanni kuni